Ayyee ashama akkam jirtu hordoftootaaf kabajamtoota OTS Eersaa channel guyyaa har'aa kana immoo gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan wanta bareedaa tokkoon isiniif qabadhee dhufe wanti narraa isiniif qabadhee dhufes immoo free call application jechuudha. Free call application kun baay'ee salphaadha itti fayyadamni isaa akkasumas illee gara biyyoota barbaadanitti illee haala salphaadhaan ittiin bilbilchiisuu isin dandeessa. Akkasumas immoo kreditii 1000 illee ofii isaatiin isiniif kenna jechuudha. Jalqaba application kana keessa akka seentanii jechuudha hordoftoota tiyya. Kana dubaani waan baay'ee of keessaatii qaba jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatiin waliin ta'a tokko isaa haala hojii isaatii haala ittiin gadi buufattan illee wanta hundumaa isinitti nan agarsiisa. Guyyaa har'aa kana reefu gara chaanaalii kootti kan dhuftan yoo jiraattan immoo baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedheera. Channel ko kuno OTS Eersaa kan subscribe gochuudhaan akkasumas illee mallattoo bilbilaa kan fuula duraan jirtu ishee kana cuqaasuudhaan videoon isiniif gadhiisu hundi isaa kan ofiin isin qaqqabu godhachuu ni dandeessu isiniin jedha. Warri application yennaati keessu lafati keessu hin beeknu jettan immoo description jechuun iddoo kanadha jechuudha. Description jechuun ishee kanadha. Ishee kana innaa isin cuqaastanii gara kana isin fide jechuudha. Gara kana isin fida kuno application buufachuudhaaf innaa kaatan kuno azalaatii argattu jechuudha. Al tokko innaanni ofiin isaatiin akkana ta'e isiniif dhufuu ni jira. Yoo akkana ta'e hin jiru ta'e ishee kanarra cuqaasuudhaan gadi baafachuutii ni dandeessu. Description jechuun ishee kanadha jechuudha hordoftoota tiyya. Kanaaf application irraa itti isin barsiisu kana isa kana free call application kana iddoo ammaarraan isiniif kaa achiin galtanii buufachuutii ni dandeessu jechuudha. Warri website koo barbaadanis immoo elsai51.blogspot.com jettanii na argachuus ni dandeessu. Telegramii irraas na argachuu ni dandeessu isiniin jedha. Haalattiin daawunloodii gootanii gara dhumaarratti isinitti agarsiisa. Akkasumas illee haalattiin bantanii baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Gara dhumaarratti isinitti agarsiisa. Hanga xumuraatti waliin taane isiniin jedha. Applicationicha keessa innaa seentanii bifa kanaatiinidha kan inni isiniif banu jechuudha. Saniin booda iddoo kanarratti agaama bifa kanaan erginni isiniif bane lakkoofsa nama barbaadanii barreessanii bilbiluutii yennaa barbaadan jechuudha. Lakkoofsa barbaadanii filattuu iddoo kanarratti ni barreessitu jechuudha. Achi booda kunoo gubbaa kanarratti mallattoo alaabaatiin biyyoota barbaadan kan akkasiin filattaniif isiniif kaa'eeti jira. Iddoo kanarra cuqaastanii jechuudha. Biyyoota barbaadan filachuutii ni dandeessu jechuudha. Nama bilbiluufiif jettan sana biyya isaa ergi filattanii boodatu dhuftanii iddoo kanarratti lakkoofsa barbaadan ergi barreessanii iddoo kanarratti isiniif fida jechuudha. Koodii biyyaadhaan isiniif ka'a. Achi booda bilbiluu qofaadha jechuudha. Haalli ittiin kreditii sassaabbattan yookiin immoo qarshii kana ittiin bilbiltan sassaabdan jechuudha. Kunoo garanaatti akkas as dabartanii jechuudha. Kreditii lafa jettu jirti. Kreditii kana keessa innaa isin seentanii gara kanaa isin fide jechuudha. Amma iddoo kanarratti yeroo baay'ee namni wanti inni hubachuu dadhabu akkuma agartanii kreditiidhaan bilbila jechuudha. Application kun kreditiidhaan bilbila. Kanaaf kreditii sassaabachuutii qabdu. Kreditii ga'aa ta'eef funaannachuutii qabdu jechuudha. Kreditii kana haalli ittiin sassaabatanii amma fakkeenyaaf invite more friend kan jettu kanaaf yoo isin share gootanii hiriyoota keessan biroof jechuudha. Kana innaa isin cuqaastanii gara barbaadanitti share gochuutii ni dandeessu jechuudha. Kana dhuftanii cuqaastu invite friend innaa isin gootanii karaa WhatsApp galtanii abbaa barbaadanii fi share gochuutii ni dandeessu jechuudha hordoftoota tiyya. Yennaa namoonni baay'een application kanatti galmaatii deeman isiniif immoo kreditii isiniif kennaatii deema jechuudha. Akkuma iddoo kanarratti argitanii invite a friend to get 1000 credit jedha. Iddoo kanarratti kreditii 1000 isiniif kenna jechuudha. Nama tokkoo fi yoo invite gootanii namni sun yoo galmaa'e jechuudha. Inni kabiraan immoo watch video kan jedhudha. Watch video ads kuni kana innaa isin cuqaastanii video sekeendii 20 aga 30 isin daawwachiisa. Video sana daawwattanii kuno akkuma agartanii egaa bifa kanaatiin egaa kreditii 60 naaf kenneeti jira jechuudha. Congratulations nyaan jedhee bifa kanaatiin kreditii 60 ergine naaf kennee okay get it kan jedhu kana cuqaasee kuno kreditii sassaabattan eessaa kan isin ilaaltanii kuno kredit kan jedhu amma kreditii 2180 qaba jechuudha. Kreditii kanaan egaa bilbiluutii nan danda'a jechuudha. Garuu daqiiqota hedduu haasa'uudhaaf dirqama kreditii baay'ee funaanuutiin qaba jechuudha. Inni kabiraan application kana baay'ee natti tole jechuudha. Haalli ittiin kreditii sassaabattan baay'ee salphaan kunoo kanarra cuqaastu jechuudha. Go kana innaa isin cuqaastanii akkuma argaati jirtanii kreditii haala salphaa ta'eetiin
waaw kreditii 20 naaf kenneeti jira jechaadha. Amma kreditii 20 naaf kenneeti jira. Kreditii sassaabuudhaaf egaa baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Kunoo kreditii 2000 naaf galeeti jira jechuudha. Akkuma argaa jirta iddoo kanarratti. Kanaaf bifa kanaatiin kreditii sassaabuun baay'ee salphaadha jechuudha appilikeeshinii kanarratti. Kanaaf baay'ee tokko natti tole appilikeeshiniin kun kanaaf isiniif qabadhee dhufe irra deddeebitanii egaa daqiiqaa 2-3dhaan teessanii kreditii kanatti goo jettanii jechuudha funaanutii ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo jechuudha kunoo check in kan jettu iddoo kanarra ni jirti jechuudha. Check in kana kan isin cuqaastanii guyyaa guyyaatti egaa kreditii isiniif kenna jechuudha. Kreditiin isiniif kennu kana jalqaba guyyaa jalqabaatiif kreditii 20 50 100 200 300 400 500 jechaati deema jechuudha. Kanaaf isin kreditii guyyaa guyyaatti argachuudhaaf yeroo hundayyuu dhuftanii as keessa seentanii funaannachuuti ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota tiyyaa appilikeeshiniin kun immoo sirriitti ni hojjeta. Gara Dubaayitti achi ol bilbileetti fayyadameetiin ture. Haalli ittiin bilbiltan egaa kunoo koors kan jettu gidduu kanarra jirti. Koolsii kana keessa seentanii nama barbaadan silkii quxurii isaa erga barreessitaniini kunoo gubbaa kanarra immoo mallattoo biyyaa kan fakkaatu jirti. Ishee kana cuqaastanii biyya filattanii biyya namni sun keessa yeroo filattanii bilbiluu qofaadha jechuudha. Innaas isin akkas gootanii bilbiltanii lakkoofsa isin gaafata lakkoofsa guuttanii bilbiluutii qofaadha jechuudha. Akkuma argaati jirtanii kunoo kool kan jettu kaara kreditii jedhee minimumii ishee wajjin waan hundumaa wajjin isiniif kaa asirraa information isaa ilaaluuti ni dandeessu. Egaan kunoo qas jedhee isin barsiisee jira natti fakkaata. Baay'een keessan nuun galu jettanii waan natti himtanii jirtanii fi xiqqoo shenerii fadhi natti fakkaata. Kunoo egaa bifa kanaatiinidha kan isin kreditii funaannattanii. Kunoo ammas goo kan jedhu kana cuqaaseennan bifa kanaatiin kreditii naaf kennaatii jira jechuudha. Ammas kunoo kreditii 20 argadheetiin jira. Egaan kunoo bifa kanaatiin kreditii ergi funaannattanii booda bilbiluu qofaadha jechuudha. Amma gaadhuma kanarratti kan isinitti agarsiisu haalattiin appilikeeshinii kana keessa seentanii yookiin gadi buufattanii erga gadi buuftanii maal akkan isin gaafatu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan appilikeeshinii kana keessa innaa seentanii silkii quxurii qofaadha jechuudha kan inni isin gaafatu. Silkii quxurii sana immoo yeroo darbee silkii quxurii malee imoo wasaappii akkamittiin banattu kan jedhuu fi isin barsiiseetiin ture. Silkii quxurii qofaa kan inni gaafatu ergitee kana silkii quxurii malee banuuyyuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf amma appilikeeshinii kana innaa isin bantanii kunoo by the way maqaan isaa kunoo free call international phone calling app kan jedhu play store keessatti argama jechuudha. Maqaa isaa isa kanadha. Kunoo milikitiin isaa isa kanatu irra jira jechuudha. Akka inni wal isin dhoofneef immoo linkii isaa telegraama kiyyarra illee akkasumas illee immoo viidiyoo jala isiniif kaayatiin jira. Achiin galaatii gadi buufadhaan isiniin jedha. Jalqaba appilikeeshinicha innaa bantan bifa kanaatiin isiniif bana. Get started jettu baay'ee tokko salphaadha. Isa kan kanaan dura isinitti agarsiiseerra kun baay'ee tokko salphaadha. Homaa waa tokko yaaddainaan isiniin jedha. Achi booda ergi gara kanaa isin fide accept ni jettu jechuudha. Accept kana akka cuqaastaniin harka mirgaarra garanatti ni dabartu. Achi booda experience now ka jettu jirti. Experience now kana innaa isin cuqaastanii dhiifam takkaa waan hanbanee jiruu fi silkii quxurii nan gaafanne jechuudha. Naani by the way bilbila keessan irratti akka installii goonan silkii quxurii isin gaafatu garuu kan isin galchitanii silkii quxurii qofaadha jechuudha. Silkii quxurii sana akka galchitaniini koodii isiniif ergu koodii sana immoo akkuma imo WhatsApp banattanitti baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Kanaaf homaa waa tokko isinitti hin cimu silkii quxurii itti guutuufan ture garuu waan an takkaa banee bilbila koorraa qabuu fi nan gaafanne jechuudha. Hordoftoota tiyyaa baay'ee tokko salphaadha. Homaa waa tokko yaadaninaan isiniin jedha. Bifa kanaatiin egaa kan isin kreditii sassaabbattan jechuudha. Egaan yaada qabdan ammayyuu naaf eeruu ni dandeessu. Viidiyoo kana immoo like share osoo hin godhin hin beeynaan isiniin jedha. Qophii kan biraan yookiin viidiyoo kan biraan ammaan deebidee wal agarutti nagaan naaf tura. Isiniin jaalladha isiniin kabaja. Ciao.